Harka fuune akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Dhangaa koo eenyu fudhate? Kutaa sadaffaa. Yeroo tokko didaa fi barataan hiriyoota isaanii gara kuusaa dhangaa isaaniitti fudhatanii deemuun miira boonuu tokkoon dhangaa gaarii qabnaami jechuun itti agarsiifatu. Kaaf takka akkuma beekamu hiriyoota isaanii wajjin dhangaa isaanii qooddatanii nyaatu. Yeroo kaan ammoo namatti mul'ifatan dhangaan kun kan nuuf maludha. Argachuudhaafis shakkii malee karaa dheeraa fi hojii ulfaataa keessa darbuutu nurra ture bara jedhe didaan kuusa dhangaa isaarraa xiqqoo ishee muratee nyaachaa. Achumaan didaan akkuma yeroo kaanii erga dhangaa isaa nyaateen booda ciise. Galgala yeroo hunda namoonni xiqqoon kun erga garaa isaanii guuttatanii booda gara mana isaaniitti tiratu. Ganama ammoo shakkii malee itti dabalachuuf deebi'u. Gochi isaanii kun yeroo muraasaaf haaluma kanaan itti fufe. Boodarra garuu ofitti amanamummaan didaa fi barataa gara of tuulummaatti ol guddate. Jiruu isaanii keessatti baay'ee tottolfatanii jiraachuu isaanii irraa kan ka'e waan ta'aa jirullee hubachuu hin dandeenye ture. Turtii baay'een boodas suufee fi ariiteen gochi isaan godhaa jiran hundi itti fufe. Ganamaan dursanii dhangaa isaanii bira ga'uun jijjiiramni wayii yoo jiraate jedhanii kuusa isaanii asii achi irra naanna'anii fiiganii sirriitti ilaallatu. Ni fuunfatus. Sana boodadha kan dhangaa isaanii nyaachuuf gadi ta'an. Ganama guyyaa wayii garuu yeroo kuusa dhangaa isaanii bira gahan dhangaan isaanii tokkollee nafne iddoo irra hin jiru. Kana arguu isaaniitti suufee fi ariiteen baay'een ajaa'ibamne. Ganama yeroo hunda dhangaa isaanii yommuu naanna'anii ilaalan irracha akka dhufe hubatanii turan. Wanta qolchuu qabanis murteeffataniiru. Kanaaf baay'een ajaa'ibamne. Takka ol jedhanii ija keessa wallaalanii kophee isaanii fiigichaaf isaan gargaaru morma isaanii irra ture san hiikanii kaawwatanii qophaa'an. Hantuutonni kun waan uumame kana irratti buusanii baasuun yeroo isaaniin balleessine. Rakkina uumame kanaaf deebiinsaa isaaniif salphaa ture. Haalli kuusaa dhangaa isaanii waan jijjiirameef suufee fi ariiteen jijjiiramuuf durumaa murteessaniiru. Lameen isaanii iyyuu gara daandii walxaxaa isaanii ilaalanii suufeen kallattiin dhangaan jiru baruu funyaan ishee ol kaastee suuf achi mataa raastee mallattoo ariiteetti agarsiifte. Battaluma sanatti ariiteenis ariitiidhaan fiigichaan kaate. Suufeenis amma danda'u duuba isaa wajji fiiguu jalqabe. Lamaan dhangaa haaraa barbaachuuf ariitiidhaan asii achi fiigu. Guyyuma sana ture didaa fi barataanis kuusa dhangaa isaanii bira kan ga'an. Dhangaan keenya eessayyuu hin deemu achuma taa'a jedhanii abdachuu isaanii ture. Jijjiirama xixiqqaa guyyaa guyyaadhaan mul'atu kan arguu isaan dhoorge. Isaanis jijjiirama iddoo dhangaa isaaniitti uumamuuf qopheen turre. Garuu gaafa iddoo dhangaa isaanii gahan dhangaan isaanii hin jiru. Didaan akkuma dhangaa iddoo irraa dhabeen mataa qabatee dhangaan keenya hin jiru jedhee iyyatti fuune. Akka waan namni ija isaa dhagahee bakkatti deebisuufi wayii. Eenyu dhangaa koo fudhate jechaa gaduu deebi'e. Harkaan mudhii qabata. Fuulli cilee fakkaateera. Amma isaaf danda'amutti sagalee isaa ol kaasee kun sirrii miti ta'uu qabu jedhe. Barataanis waan argee amanuu waan dadhabeef gaddaan mataa isaa raasa. Dhangaa sana argachuuf innis qooda mataa isaa qaba ture. Naasuudhaan yeroo dheeraadhaaf achumatti gogee hafe. Kuni nurratti ta'a jedhanii yeroo tokkollee yaanne ture. Ittis hin qophoofne. Didaan ni iyya. Barataan garuu homaa dhagahuyyuu hin fedhu. Wanta isa quunname kanas dubbachuun barbaadu. Amalli namoota xiqqoo kanaa kan nama hawwatu yookiin bu'aa qabus miti. Garuu kan hubatamudha. Dhangicha barbaaduun isaaniif salphaan turre. Guyyaa guyyaan nyaatanii itti gammaduurra dhangicha qabaachuutu iddoo guddaa fi gammachuu kennaafi ture. Namoota xiqqoo didaa fi barataaf dhangaa barbaaduun wanta gammachuu nuuf kenne jedhanii isaan yaadanidha. Akkuma dhandhama adda addaa isaarratti hundaa'uun dhangaan isaaniif maal jechuu akka ta'e yaada mataa isaanii qabu. Iddoo guddaa kennuufi. Namoota tokkoof dhangaa barbaaduun kun meeshaalee dhuunfachuu yookiin qabaachuu.
warra kaaniif ammoo fayyaa gaarii qabaachuu isaaniitti gammaduudha. Dabalataanis miira amantii gaarii gabbifachuu ta'uu danda'a. Barataadhaaf garuu dhangaa jechuun nageenyaan jiraachuu, gara fuulduraatti immoo maatii jaalalaan guutame qabaachuu fi iddoo dhangaan mi'aawaa itti guutame keessa haala mijataadhaan jiraachuudha. Didaadhaaf ammoo dhangaa jechuun abbaa dhangaa guddaa ta'uudha. Fiixee dhangaa laafaa gubbaatti mana guddaa qabaachuu fi namoota ajajuudha. Kanaafidha dhangaan namoota xiqqoodhaaf barbaachisaa kan ta'eef. Namoonni xiqqoon kun dhangaa isaanii badeef waan gochuu qaban murteessuuf yeroo dheeraatti fudhate. Sammuun isaanii akka waan yaaduu dhiiseeti wanti gochuu dandeenya jedhanii yaadan yoo jiraate dhangaan isaanii dhugumaanuu baduusaa dura mirkaneeffachuuf kuusa isaanii keessa isa amma duwwaa ta'ee jiru naanna'anii achi keessa barbaaduu ture. Suufee fi ariiteen garuu dhangaa isaanii kuusa isaanii keessa akkuma dhabaniin kan biraa barbaaddachuuf yeroo sana hatattamaan fuulduratti yoo deeman didaa fi barataan garuu akkuma didanitti achuma taa'anii fajajanii dhaabbataniiru. Seeraan ala ta'uu gochichaatti aaruun sagalee isaanii ol kaasanii dhaadatu. Barataan waan godhu dhabeeraa ta'ee hafeera. Borus dhangaan kun yoo jiraachuu baate maal gochuu akka qaban hin beekan. Karoorri isa fuulduraa marti dhangaa sanarratti kan hundaa'e ture. Akkamitti kun hundi akka ta'e amanuu hin dandeenye. Namni isaan akeekkachiise sin turre. Akkas ta'uun irra hin jiraatu ture bara. Jechaa aarii isaanii ibsatu. Guyyaa san yeroo duraaf didaa fi barataan beelaa fi abdii kutannoodhaan gara mana isaaniitti deebi'an. Deemuu isaaniitiin dura garuu barataan mana irratti akkas jedhee barreesse. Akkuma dhangaan keessiif jaallatamaa ta'aa dhufutti irraa daba'uun sitti ulfaata.